Sharafa gabaa gurraachaa akkasumallee sharafa baankiitiin jechuudha. Kallattii lamaaniin guyyaa har'aa Oktooberii 25 baatii 2024 kanan isinii fidee dhufee jiru biyyoota karaa gabaa gurraachaa naannoo biyya 20 karaa baankiitiin immoo naannoo biyya 16 isinii qabadhee dhufeetiin jira isa kaleessaarra jechuudha. Egaa biyyoona ani isinii fidee dhufee yuuroo Amerikaa doolaar, Kanaadaa doolaar, Awustiraaliyaa doolaar, Kaatar riyaal, akkasumallee Oomaan riyaal, Paawundi sterlingii, Turkii riilee, Dubaay diraam, Saawudii riyaal, Bahreen diinaar, Kuweet diinaar, Suudiin kiroon, Indiyaan ruupii, Yemenii riyaal biyyoota hedduu isinii qabee dhufeetiin jira. Egaa hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota Abeeloof nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkasumallee obboloota koo amantaa biraa taatanii chaanaala kana hordofaa laayik gochaa jajjabeessaa jirtanii nagaan lafa jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jedha. Egaa kanatti aansu wanni isinirraa eegamu kan biraa takkaallee hin jiru laayik gochuu qofadha jechuudha. Laayik gootanii viidiyoo koo hanga dhumaatti dhaggeeffachuudha. Egaa akkuma beekamu namoonni baankii fi gabaa gurraachaan irra caala waan fayyadamaa jiraniif kallattii lamaaniinuu ijoollonni baay'een komentii jalatti kallattii lamaaniin nutti himi jechaa jirtu jechuudha. Kanaaf jechani irra lamaan isinii fidee dhufe jechuudha. Akkasumallee immoo asuma warri Beeruut jirtan Beeruut mooraan irra caalaa yeroon odeessu doolaaruma himaa doolaara waan taataniif Beeruutumaaf nuu hin himne jedhan komentii jala numan arga garuu doolaarumatti waan beektaniif je'eetaniin yeroo hedduu hin barreessu jechuudha. Amma qaallee hin dha'u jechuudha. Doolaaruma je'een warreen amma doolaara fayyadaman je'eetuman jechuudha. So kanaafiyyuu warri Beeruut jirtan jechuudha. Kan isinitti qabattan Ameerikaa doolaariitti qabattu doolaara gosa 3 keessa Ameerikaatiin lakkaawwadha isiniin jedha. Egaa gara sagantaa keenyaatti yeroo gallu jechuudha guyyaa har'aa. Ameerikaan doolaarri tokko jechuudha 141.7 oolee jira karaa gabaa gurraachaa. Karaa baankii doolaarri tokko 116.67 oolee jira jechuudha. Moor karaa baankii ol ka'aa jira jechuudha. Birriin isa kaleessaarrayyuu karaa baankii saantimallee ta'a baay'ee dabalaa deemaa jira. Karaa gabaa gurraachaa immoo iddootti birrii lama faallee hir'ateeru jira jechuudha. Ammoo isiniin jedha inni itti aanu immoo yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaa 152.65 oolee jira. Karaa baankii 125.78 oolee jira. Inni itti aanu Swiss firaankiidha. Swiss firaankiin tokko karaa gabaa gurraachaa 162.12 oolee jira. Karaa baankii 132.18 oolee jira. Akkasumallee Indiyaan ruupiidha. Indiyaan ruupiin tokko guyyaa har'aa karaa gabaa gurraachaa 2.89 oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaa heewaan. Chaayinaa heewaan tokko karaa gabaa gurraachaa 19.81 oolee jira. Akkasumallee Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaa 37.13 oolee jira. Inni itti aanu Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaa 101.69 oolee jira. Karaa baankii 82.69 oolee jira. Akkasumallee Awustiraaliyaan doolaaridha. Awustiraaliyaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaa 93.50 oolee jira. Karaa baankii 75.90 oolee jira. Inni itti aanu Kaatar riyaalidha. Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaa 37.48 oolee jira. Karaa baankii 31.5 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaa 182.97 oolee jira. Karaa baankii 148
tuqaa 13 oolee jira. Inni itti aanu Omaan Riyaalidha. Omaan Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaa 365 tuqaa 72 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo 303 tuqaa 2 oolee jira jechuudha. Akkasumallee inni itti aanu Turkii Riileedha. Turkii Riileen tokko 4 tuqaa 10 oolee jira karaa gabaa gurraachaa jechuudha. Inni itti aanu Dubaay Diraamidha. Dubaay Diraamni tokko karaa gabaa gurraachaa 38 tuqaa 35 oolee jira. Karaa baankii 31 tuqaa 77 oolee jira jechuudha. Akkasumallee Joordaan Diinaaridha. Joordaan Diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaa 198 tuqaa 77 oolee jira. Karaa baankii 164 tuqaa 7 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Saudi Arabiyaa Riyaalidha. Saudi Arabiyaa Riyaalli tokko akka Itiyoo Black Marketii yoo jedhutti immoo yookiin gabaa gurraacha Itoophiyaa jedhutti 37 tuqaa 51 oolee jira. Akkasumallee immoo jechuudha akka siistemii warra Saudi Arabiyaatti warri maallaqni keessan guddaa ta'e guyyaa har'aa kan isaan ittiin ergataa jiranii 28 ergataa jiru jechuudha. Warri maallaqa guddaa qaban jechuun ani har'a nama 10,000 ergite 28 an erginaan jette. 28 ergite 10,000 28 yeroo isiniin jedhu akkamitti baay'ifattu fakkeenyaaf 10,000 baay'isuu 1,000 hiruu 28 jettu. Warri birriin keessan xiqqoo ta'e immoo jechuudha 28 tuqaa 50 jechuudha. Isin immoo akkamitti baay'istu fakkeenya 1,000 yoo qabaattan 1,000 baay'isuu 1,000 hiruu 28 tuqaa 50 jettu. Garuu jechuudha adii tokko garaagarummaansa kanaaf jettanii takkaatiin birrii 10,000 namatti laachuu jechuun dhugaa waaqayyoo baay'ee ulfaataadha. Obboleettiin kana ergite namicha wajjin wal beeku dura ishee fi ergee risiitii isheetti argisiise isheen immoo maatii isheetti dawwaltee maatiin ishee okee nu bira ga'ee jira gaafa jedhani kootu fudhadhu birrii kee jettee manatti waamteetti laatte malee namni akkas jettanii ani karaa mataa koo jechuudha 10,000 miti dhugaa gooftaa 4,000 itti laadhu nan sodaadha waan ta'eef maaliif akkatti fiddan waan beektaniif jechuudha. Kanaaf baay'ina birrii jettanii maallaqa keessan nama hin beekne nama hin amannetti hin laatina walumaa galatti jechuun barbaade. Akkasumas immoo guyyaa har'aa karaa baankiitiin immoo Riyaalli Saudii 31 tuqaa 7 oolee jira jechuudha. Homaan jedhu ol ka'eetiin jira. Inni itti aanu Baahireen Diinaaridha. Baahireen Diinaarri tokko karaa gabaa gurraacha 373 tuqaa 58 karaa baankii 309 tuqaa 6. Inni itti aanu Kuweet Diinaar. Kuweet Diinaarri tokko karaa gabaa gurraacha 460 tuqaa 48 karaa baankii immoo 374 tuqaa 0 yookiin duwwaatiin oolee jira. Inni itti aanu Suudiin Kiroonidha. Suudiin Kiroon tokko karaa gabaa gurraacha 13 tuqaa 31 oolee jira. Karaa baankii immoo 10 tuqaa 80 oolee jira. Inni itti aanu Indiyaan Ruuppiin tokko karaa gabaa gurraacha 1 tuqaa 67 oolee jira. Inni itti aanu Yemen Riyaalidha. Yemen Riyaalli tokko karaa gabaa gurraacha 0 tuqaa 58 oolee jira. Egaa hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa guyyaa har'aa kanaan isinii qabadhee dhufee akkasii jechuudha. Yoo barbaadan akkasuma yeroo hundumaa karaa baankiis walumaan isinii qabeetiin dhufa. Isin immoo laayik gochuun na jajjabeessaa. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Galatoomaa. Ciao.